bara 2022tti mana murtii waraqaa maleessa gochuudhaaf kan socho'aa jirru kana gochuu keessatti dhimmoota tajaajila abbaa seerummaa kan keenya dhaqqabamaa gochuudhaaf gandaatti gadi buusnee jirra. Kana beekee mana murtii qaamaan dhufanii tajaajila argachuunii fi achi taa'anii argachuun garaagarummaa qaba. Baasiidhaaf saaxila waan ta'eef sirna diriirsine kanatti beekee uummanni akka fayyadamuu barbaanna. Sanan ta'u taanaan sirnicha nu diriirsine waan dhimma itti fayyadamu taanaan tajaajila waraqaa maleessa gochuudhaaf deemaa jiru 2022tti gochuudhaaf deemaa jiru kana milkeessuu hin dandeenyu waan ta'eef tajaajila kan keenya kana beekee uummanni sirna kanatti fayyadamuu danda'u qaba. Hojii abbaa seerummaa hojii ulfaataadha, hojii olaanaadha, hojii kabaja olaanaa barbaaduudha. Olaanaan kennamuufidha uummata keessattis. Kanaaf namni faayidaadhaa gadi bu'ee bakka sana dhaabata taanaan hojiin abbaa seerummaa gonfuun abbaa seerummaa irra jira jettee dubbachuu hin dandeessu. Maaliif hojii kabaja olaanaa kennameef faayidaadhaan jijjiira taanaan, hiriyummaadhaan jijjiira taanaan, walitti dhufeenyummaadhaan jijjiira taanaan abbaa seeraati jettee dubbachuu nama rakkisaa jechuudha. Kanaaf jalqabuma abbaan seeraa gaafa abbaa seeraa ta'u sana gonfatee argamuutu irraa eegama. Gadi bu'ee faayidaadhaaf maaliin kan jijjiiramu ta'uu hin danda'u qabu. Sirna darbee immoo yoo rakkoon sun mudatee argame sirna diriirsinee jirra. Sirna itti gaafatamummaa cimaa diriirsinee jirra. Bara darbe keessatti namoota naamusa cimaa raawwachuudhaan itti mirkanaa'ee jedhe hojiirra cafeetti dhiyeessinee hojiirra geggeessinee jirra. Naamusa irratti keessatti faayidaadhaa wajjin dhimmoota walqabatan irratti araaramni hin jiru jechuudha mana murtii keessatti. Maaliif dhimma haqaati waan ta'eef namoota hangaa hojiirraa geggeessu namoota abbaa seeraa ta'anii yeroo dheeraa mana murtii keessa hojjetaa jiranii hanga naamusni abbaa seerummaa cabetti araaramni waan hin jirreef sirna jiruun hojiirraa geggeessaa jirra. Ammas taanaan namoonni rakkoo qabaatanii mana murtii keessa jiru taanaan namni eeruu nuu kennee eeruu sanatti hundoofnee qorannoo geggeessinee sirna jiruun tarkaanfii fudhataa jirra. Ammas kun itti fufaa jechuudha. Akka qabatamaa naannoo keenyaatti duudhaa keenyaatti immoo maaliif hojiirra oolfanne jennee qorannoo irratti hundoofne sirna kakuu mana murtii aadaa kan seera keenya keessa galchine hojiirra oolchaa jirra. Utuma seera keessa hin galchinuu hojmaataan gaafa jalqabnee jirnu namni dhufee sirna kakuu mana murtii aadaa kana gaafa argee jedhu ani dhimma kana hin beeku jedhee sobee cubbuu maatii kootti fudheen galu jedhee dhiisee deebi'ee akka jirudha kan xiinxalli kan keenya agarsiisu. Kanaaf sirna kakuu kana as fiduun kan keenya komii manni murtii ragaa sobaa irratti hundaa'ee haqni gallataa jira jedhu hawaasa keessaa ka'u kana hambisuudhaaf qorannoo irratti hundoofne sirna kana duudhaa keenya ganamaatti adeemnu gaafa jennu duudhaa keenya duraan kan qaama alaa fudhannee seera alaa hojiirra oolchaayyuu turre inni immoo guruu nu geessaan jiru komii yeroo yeroodhaan dhufaa jira. Kanaaf sirna haqaa kan keenya hojiirra oolchuudhaa fi bu'uura barbaannee riiformii kan keenya hojiirra oolchuu kan dandeenyu duudhaa ganamaatti yoo deebine qofa akka ta'e fudhannee sirna kakuu kana keessa mana murtii idileetti finnee hojiirra oolchaa jirra. Namni tokko shakkamee yoo to'atamee jedhee mirga sa'aatii 48tti mana murtiitti dhiyaachuu qaba waan ta'eef sanaa wajjiniin yoo poolisii bira rakkoon jiraate jedhe qaamota poolisii dhimma kana hordofanuun ilaaluudhaan hiikuudha. Yoo abbaa alangaa bira ga'e immoo dhimmichi danqame ta'e abbaa alangaa wajjiniin kan mari'atamu ta'a jechuudha. Kanaaf mirga ofii kabachiifachuudha namni qaawwii seeraa jiru duudaa jira waan ta'eef mana murtiitti namni seeraan ala yoo hidhameera ta'e mana murtiitti iyyatee mirga ofii isaa akka eegamuuf gaafata. Mirga ofii sana irratti hundaa'amee kan mirga ofii isaa eegsisu taanaan hin eegamaa fi mirga ofii kana hin eegsifne taanaan immoo yeroo gabaabaa keessatti qoratamee seeratti dhiyaatee murtii akka argatu kan itti deemamu ta'a jechuudha.